Waan isin jedhu keessatti maalinni balleessaa Addaamii fi Hewaanii hojjetanidha jette. Addaamii fi Hewaan waan hojjetanitti maaliif gaafatamti? Akka hin jedhaa jiru an Yesuus Kiristoos ani ilma namaati jechaa jira. Ani namadha jechaa jira. Namarraa dhalate illee jechaa jira. Waaqayyummaa saba akka inni itti lallabe tokko hin jiruu isheen jedhe. Namoonni masaa isa jiraataadha jennaan warra du'an keessaa miti isa jiruu keessaati jedhee dubbadhe kana wanti kana alaa garuu Yesuus Kiristoos waaqa itti qaamantoo jiraate natti bisi jedhe. Amma Wal sitti maal kabajnee jira? nama jaanaa haasofna akkuma ati jettee Yaa, ani kanan siin jedhaa jiru amma inni taasiftu kun hiika akka ta'e beeki. Kana taasaa jirtu. Hiika fakkeenyaaf kiristaanii hiika odoo hin taane wanti hundumtuu kontekstaanii uumamu fakkeenyaaf wanti masii jiraataadha jedhee kan haasa'u kun hin du'e waan du'aa fi waan jireenyaa miti kan isaan haasaa jiran beektaa waan baakgiraawundii qabudha. Waan gara fuulduraatti waan maal haasa'aa jiru tole. Waan maalii haasa'aa jiru? waan gara fuulduraatti Israa'eliin keessa dhalatee ilmi waaqaa kan jedhamu yookaan immoo furaan keenya kan nu furu tokko hin dhufa kan ba'a keenya baatu kan cubbuu keenya baatu hin dhufa jedhanii haasa'u. Argitee kun hiikan amma lammaffaan fudhadhu. Dhiyoota haasa'aa ture mee? Nama haasa'aa ture mee natti himi? Kiristaanonni akkatti hiikkatu siin jedha akkatti baakgiraawundii Namni haasa'aa ture mee Yesuus Kiristoosiin duratti kan haasa'aa ture isa jira. Ilmi namaa dhalatee badii keenya nu baatanii kiristaana haasa'aa ture tokko natti agarsiisi. Fakkeenyaaf Otoo Yesuus hin dhalatee. Yohaannis Cuuphaa kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaa kan beektaa ta'ee. Mee Yohaannis Cuuphaan maal jedhe? Kana booda kan na fuuldura na booda dhufu isin fura. Ani bishaan isin cuuphaa inni immoo ibiddaan isin cuuphaa. Inni baakee asii baata. Kuni baakgiraawundii baay'ee garaagaraa qaba. Mee ragaasaa tokko Yohaannis tokko tokkorra jira. Yohaannis Cuuphaa kan dubbate Yohaannis Cuuphaa garuu mee jawwaalli koo ma boode mee baasitee agarsiisuu keessi guddifna. Amma beektaa jecha miti kan kontekstii asitti barbaadina. Jecha ani miti kontekstiin jedhamu hin jiru kaa. Amma maalis kan Inni cubbuu keessa baatachuudhaaf dhufe wanti inni dubbate tokko hin jiru. Waan nuti ati naa kennu tokko hin jiru akkasiin jedhe ani wanti nuti dubbannu hunduu ragaa qabaachuu qaba ragaa malee naan saamu waan taateef cubbuu keenya baatachuudhaaf dhufa jedhanii namoonni haasaan tokko hin jiru. Ani ol galchaa jiru neetworkiin koo ishiin jedhu na dide. Ani cubbuu keenya baatachuu wanti jedhu tokko hin jiru. Garuu cubbuun si baattatu maali? Cubbuu meessumaan gaafadhaan. Cubbuun Yesuus Kiristoos si baate maali? Cubbuu Kiristoos baata jedhanii fakkeenyaaf isa immoo baakgiraawundii yoo deeqaa tokko alaata sitti maga. Akkaataa fakkeenyaa fi amantii kiristaanatti hundaa'ee fi eege. Amma fakkeenyaa fi Adaamii fi Hawwaantu kan jedhamu turanii jarri yakka bu'aa hojjetanii fi jannata keessaa ba'anii. Amma dhaggeeffadhu amma jechaan miti konseptii fakkeenyaaf immoo faawundeeshinii kiristaanii irratti dhaabbatee jechuudha. Sababa jarri kuni waaqa yakkanii jannata keessaa ba'anii fi nuti immoo gara jannataa yookaan immoo gara yaada waaqayyootti deebi'uudhaa fi kan yaada waaqayyootti nu deebise immoo Yesuusidha. Karaa isaatiin iyyuu gara waaqaatti deebine. Duraan kan yakkame suni kan lafti abaarame karaa isaa araarri nu bu'e. Amma gartee kuni baakgiraawundii jarri itti amananii kan ittiin jabaatanii kiristaanii dhaabbatudha jechuudha. Amma sitti himan. Ani kana Kanuma irratti dubbanna qoy nan xumuradha. Ani kanan kanatti hundaa'e taasa'u ani waan an keessa dhaladhee waan an itti guddadheef malee waan an filadhee waan ofii kootii har'a jijjiiru miti kun argitee akkasitti waan istaacharii akkasitti ba'edha. Kanammoo nan jijjiira yoo ta'e kana yaade hawaasatti bu'uu ta'a malee nan fayyadu. Ayyee mee gaaffii si gaafadha tola rakkoon qabu istaatiksii ati ittiin deemtu istaatiksii uummanni si baasee deemtu akka waaqayyoo dhiiste. Gaaffii si gaafadhuan uummatatti bu'uu sodaatiin ati waaqayyootti bu'uu sodaadhu malee. Waan isin jedhu keessatti maalinni balleessaa Addaamii fi Hewaanii hojjetanidha jette. Addaamii fi Hewaan waan hojjetanitti maaliif gaafatamti? Ammas ati jecha natti maal ta'a? Warri definishinii haasofna yoo ta'e ani faawundeeshinii amantii kiristaanaa irratti haasa'in sitti maal jedha malee wanta haasoftu loojikii haasofta yoo ta'e amantii keessatti loojikii barbaadda yoo ta'e loojikii is not gonna work. Loojikiin hojjechuu hin danda'u amantii keessatti. Qoraana keessatti yoo naafadhee. Shoof na dhaggeeffadhu obboleessoo. Nuti loojikiidhaan ala miti ilmi namaa. Sammuun kee loojikiin fudhatu taanaan sammuu namaa iyyuu hin qabdu jechuudha. Ilmi namaa loojikiidhaan kan deemu onneensa loojikii waan fudhatu qalbiin namaa fudhatu. Loojikii sirrii ta'e taanaan loojikii sirrii ta'e qalbiin namaa fudhatu. Loojikii sammuu namaa wajjin hin deemne loojikii iyyuu miti. Amantii sammuu namaa wajjin hin deemne amantii iyyuu miti. Amantiin ati hordoftu sammuu kee faana deemu taanaan akkamitti fudhachuu danda'a? Kanaafuu ati gaafadhe Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetanitti ati maaliif gaafatamte jara waliin turte hoosiin jedhe. Egaa
fakkeenya hamma akka kiristaanaatti namni tokko fakkeenya madda qabaa kan naan jedhaa jirtu waan abbaan keetti yakkee fi ati maaliif gaafatamtaa kan naan jedhaa jirtu loojikii yookaan immoo haala seera amma jiru is a modern question gaaffii na gaafattu gaaffii loojikiidha. Argitee? Loojikii miti gaaffii masiinis gaafatu jira. Loojikii osoo hin taane gaaffii daaleettii si gaafadhe. Gaaffii sirrii si gaafadhe malee. Loojikii nan tokko falaasama fudhattee loojikii itti fayyadamtee kadeemtu. An gaaffii si gaafadhe garuu waan inni hojjetetti maalifatti gaafatamta gaaffii waan si gaafadhe. Afaan Oromootiin naasaadha. Gaaffii qajeelinaa yookaan immoo gaaffii jestisii na gaafataa jirta. Akka jechuun na gala kaataagorii qaba gaaffii hundumtuu. Maaliif waan abbaan keetti hojjetetti ati maaf itti gaafatamta gaafa jettee na gaafattu sirriidha. Akka kentu fakkeenyaafanii waan abbaan kootti yakkettanii gaafatamuu qabu bara kana. Argitee amantii fakkeenyaa fi maaliif akkas ta'ee maaliif akkasitti hundaa'ee hoonaan jette egaa amantii mahaaresin hoonyaan jette malee amantiin akka fakkeenyaa akka nuti fudhannu kiristaanni kanatti hundaa'ee waan ati maatiin kee yakkee ciraasitti darbuu qabu. Maaliif akkatti hundaa'e isin hin jenne please. Maaf akkatti daayireektii waan si gaafadhe qofa naa deebisi. Amantiin keessan irratti miti kan hundaa'e banagaraachillaa. An gaaffii si gaafataa jiru maaliif waan abbaan kee hojjetetti ati gaafatamtaa waan addaam hojjetetti ati maaliif gaafatamtaadha dubbiin gabaabaan si gaafadhe. Fuula baay'iliin immoo kan nakaateef kan nagafataa tokko fakkeenyaa fi waan jiru yakkanii fi fakkeenyaaf Israa'eliin keessatti mootummaan tokko waan yakkee mootummaan lammaffaa waan mootummaan tokko yakkee biyyi tokko adabamaa ture. Kuni akkaataatti Waaqayyo yookaan immoo kiristaanni amanaa jechuudha. Ayyee kudhaan barreessitu al tokko dhiifama dhimma rifachiifaa wayii fi kudhaan barreessi mucattiin seentee dubbachuu barbaadde kudhaan barreessi qoyaa uummanni gidduu kana walitti bu'aa jira. Quraana cirte jedhamee isheen akka hin taane namni akkaawuntii biraa akka fayyadamee ciraa jiru viidiyoo baatee haa dubbata al tokko naafsi please. Nam tokko naa buusa. Nam tokko buusaatti isheen haaseenti. Uriyaa miti no uriyaa qolqollo. Hin barreessin uriyaa. Jattii barbaade miti. Kudhaan barreessi maqaa ishii keessaa natti himi kan nama kiyaan barreessaa jirtu. Maqaa ishii natti himi kan tiiktookii. Obbiliinki godhaase yaa jamaa. Maal eegga silaati kuma 700 arga maal eegaa jirtan? Nam tokko buusanii jiru. Masaratti eegga silaata haatti gaafataa jirtu ishee buusa okkol. Masaratti dhiifama. Odee barbaadeen deebitu. Ogeetti addaa kana ishee ta'etti hayyee. Ergeefiin jira ogeetti addaa si ergee jira yoo si taate. Viidiyoo nama hin taane fuutanii maxxansaa jirtu waan taateef seenaa biraanuu isheedha. Ogeetti addaa ijoo callee ta'in ergina seenaa biraanuu kanatu ishee fakkaata yoo suuraa naachichi waan taateef. Ustaazi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. La hawla wala quwwata illa billah. Seenaa tajettu tana galchaa kinoola seenaa biraanuu tajettu tana isiidha isiin. Ergeeraa fi Kudhan shigalatooni barreeffatteerti seeni seenaa biraanuu. Okay. Ayyaati maaf ergatte naannoo jarreessi Saaraa kottu seen.